Ashana harka fuune akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenya. Egaa kun qophii kennaa aartii keenyaati. Qophii kennaa aartii keenyaa har'aatiin immoo barataa bukkee keenyatti argitan kana isiniif qabannee dhufnee jirra. Haga xumura qophii keenyaatti waliin turaa daawwadhaan affeerraa keenya. Mee daawwattoota keenyaan wal barii. Muhammad eenyudha eessatti dhalatee guddate? Maqaan koo Muhammad Nur Gabii jedhama. Kanan itti dhaladhe godina Arsii Lixaa Aanaa Shashamannee ganda Ilaalaa Qorkee iddoo addaa Shashaa Qorkee jedhamutti. Kutaa tokko hanga 8tiis mana barumsaa Shashaa Qorkeetti baradhe. Akkasuma kutaa 9ffaa immoo mana barnoota Kuyyaraa sadarkaa lammaffaatti baradhe kutaa 9 fi kutaa 10 jechuudha. Kutaa 11 fi 12 mana barumsaa sadarkaa lammaffaa Shashamanneetti baradhe har'a immoo Hawaasa Yuunivarsiitii jira jechuudha. Tole mee Muhammad aartiin siif maali? Aartiin siif maalidha jechuun duratti jalqaba aartii akkamitti ibsita yoo jette natti tola. Aartiin anaaf aartiin akka kootti hiikaan isaa safartuu dhikkisa miira ummataati jechuudha. Kanaaf anaan immoo akka dhuunfaatti hiriyaa saniyyuu hiriyaa dhiyoo akka koodee jedhamu sanaati jechuudha. Baay'ee namatti tola. Ati aartii keessaan of argatte moo aartiitu si argate? Kana jechuun koo kennaa garaa qabaachuu dandeessa. Sana erga aartiitti dabalamtee argatte moo sanuma duraanuu ati kennaa kanadha? Ayyee amma iddoo aartiitu si argate moo aartii keessaan of argatte jettutti ani gabaabumatti aartii keessaan of argadhe. Sababni isaas an akka namoota hedduu aartiituun argate jechuudhaaf wanni xiqqeenarraa waan aartii kennaa aartii qaba mucaan kun jedhamee beekamu hin jiru ture. Hanguma guddadhaa dhufuun aartiin dhiibbaa natti uumuudhaan kennaan immoo inuma jira beeki dura. Kennaan keessaa inuma jira. Dhokataa ture. Kennichi dhokataa ture. Waan ifatti bahee beekamu hin turre. Aartii keessaan wanti dhageettuu fi wanti argitu wanni dubbifnu dhiibbaa nutti uuma. Dhiibbaa uumuu sana keessaan kennaa dhokataa sana ol naa baase. Kanaaf aartii keessaan of argadhe jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kennaa kee baastee akka mul'istuuf aartiin shoora olaanaa taphatee jechuudha. Kanatti aansee gaaffiin koo inni sadaffaa yeroo jalqabaaf walaloo barreessuu ni yaadatta? Ajaa'iba suni akkanatti yaadadhu walaloon gaafa jalqaba yaalu walaloo agas amma yoo dubbadhes narraa miidhaguun osoo hin taane ni yaadadha. Akkatti jalqabee ni yaadadha. Garuu immoo walaloo gaafa jalqaba waltajjiitti bahee ni yaadadha. Baay'ee namatti tola. Ati aartii Oromoo guddisuu keessatti gahee dhuunfaa keetii akka dhuunfaa keetti gahee akkamii baatee jirti? Iddoon kun baay'ee wal nama gaafachiisa. Akka dhuunfaatti hunda samma akka nama guddaatti fi nama umrii dheeraa jiraatitti yaaduus akka narraa eegamne hin beeka. Umrii dheeraas hin jiraanne waan ta'eef amma umrii dargagummaatiin wal qabatee haga umrii keenyaatti wanni yaalu ka hagas dhaadheessus osoo hagas dhaadheffamuu qabus osoo hin taane haga danda'ame
wanni gaheen baachaa jiru jira. Baay'ee namatti tola. Yeroo ammaa kana immoo kitaaba qabattee dhufteetta kitaaba madaalamtee jedhi. Qabiyyeen kitaaba keetii maalidha? Maal irratti immoo xiyyeeffata? Kitaabni kiyya madaalamtee kan jedhu kana osoo hin taane isa gumaata seenaa jedhu kana. Kitaabni inni madaalamtee jedhu kun kan obboleessa koo lama taataniif Muhammad Amin Gabiiti. Obboleessa koo Muhammad Amin Gabiiti. Maqaan keenyaa yoo wal fakkaata. Ani immoo Muhammad Nur Gabiiti. Gumaata seenaadha kitaabni kiyya jechuudha. Kuusaa walalooti inni kun. Qabiyyeen madaalamtee jedhu immoo kitaaba xiinsammuuti. Sana nama ogummaa isaa gabbifateetu barreesse. Xiinsammuuti madaalamtee kan jedhu obboleessa kootii hangafaati. Baay'ee namatti tola. Lama taatan yeroo tokko kitaaba kana fakkaatu dubbistoota biraan gahuun keessanii baay'ee nama gammachiisa. Baga gammadanii jedha asumaani. Dabalataan kitaaba kana barreessitu chaalenjii akkamiitu si mudateera? Dhaloota kanaafis yoo darbe barnoota ta'uu danda'a kan jettu chaalenjii si mudate ni qabda? Ana akka dhuunfaatti chaalenjiin baay'ee na mudate sinuma baay'ee hin jiru. Haa ta'uu hin dhabamu. Xiqqoon jechuudha. Inni tokko maalidha? Gaafa waa barreessuu kanatti seentu hiriyaa dhabda. Umrii amma itti jirru kanaan wal qabate sanittuu umrii fiigichaa fi tapha waan garagaraatti dabarsan. Umrii bashannanaan dabarsanii kaanii barnoota kaanii bashannanaan dabarsanii irratti hiriyaa dhabuun jira. Hiriyaan immoo hundaa mitis. Haa ta'u karaa akkasii waan akkasiitu jira. Namoota ammoo waa beekuudhaaf gaafa taatu waa gaafachuun dirqama, waa barachuun, waa dubbisuun dirqama waan ta'eef namoota waa gaafachuun gaaffii waa beekuudhaaf gaafattuun namni nanuffuu hin jira. Nama sifachiiseera ta'a. Chaalenjiin baay'ee cimaanis hin jiru gara kiyyaa. Haa ta'u kan of barruu taasifattee jechuudha. Sirriidha. Baay'ee namatti tola. Kitaaba kana yoom dubbistoota biraan isin lamaan? Kitaabni immoo erga barraa'ee dubbistoota biraan gahuun waan hin hafne yoo Rabbi jedhee gaafa caamsaa 18 dilbata jechaadha. Gaafa caamsaa 18 galma magaalaa Shaashamanneetti ni eebbifama. Eebba san irratti hunduma uummata Oromoo affeerraa kana irratti gamanumaan kabajaadhaan warri dhageessan hundi kabajaadhaan akka argamtan isin affeera. Isinis affeeramtaniitu. Baay'ee namatti tola. Irraa hin hafiinaa jennaa asumaan daawwattoota keenyaanii galma magaalaa Shaashamanneetti caamsaa 18 jedhee obboleessi keenya caamsa isaa dabarfatee jira. Kanaafuu uummanni Oromoo irratti argamtanii akka isa jajjabeessitan gamanumaan isin beeksisna. Itti aansii walaloo jaallatu tokko mee nuuf sagaleessi kan jedhu gaafa. Ayyee walalooleen barreesse baay'eedha. Baay'ee ni jaalladhasi. Namoonni dhagaanis kan irraa jaallatan baay'eedha. Tokko akkuma jalqaba jette walaloo jalqaba gara waltajjiitti baheen siifaa jedhu natti fakkaata. Elaa gurbaa tokkotu ganama obboroo ka'ee ibidda marsee taa'a. Gaafiinumaa miila isaa caccabsatee sunsuma irra kaa'a. Maal taate namana jennee yoo gaafannu isinuu maal taatan ibiddicha waliin nagaa bultee jennee waliin iyyafannu. Anaa fi isin yaada kanarratti maalumaaf ol dhabnaa. Callaan dubbatinaa nu ibidda waliin firoomoyii qabnaa. Miidhaa baay'een qabu silaa anan hubu. Garuma jalallee osoo kaayadheetii ibiddi nan gubu. Jedhee nu deebise. Boqonnaa itti kaayyoo isaa ceesisee. Akkam yoo ta'u immoo namni ibiddaan firaa. Namni ibidda waliin firummaa himatu durumayyuu hin jiraa. Lakki gurbaan nana gurbaa
namni ibidda waliin firummaa himatu durumayyuu jira. Warri ibidda waliin firummaa himate yoom nagaadhaan bahe. Warra akka Birbirsaa, warra akka Hindheessaa, Cileef Daaraa ta'e. Lakki gurbaan nana gurbaa harka bantee ibidda simattu. Gowwaa ibidda waliin firummaa himattu. Mucaan gubateen argineef gara ibiddaa gama. Afaan isaa yoo beektanitti himaa yaa jamaa. Horii jiraa beekan gogaa isaa dhifatu. Akkuma dur jedhan soddaa fi ibidda fagottoo ifatu. Galatooma. Baay'ee namatti tola. Sagalee keerraa kaasanii haalli ati walaloo dubbistuuti. Baay'ee namatti tola. Tola gaa Muhammed, walaloon alatti sirba aadaa ta'uu danda'a, geerarsa ta'uu danda'a. Uummanni sirraa barbaadu yoo jiraate godinaalee garaagaraa aadaa naannoo keessa naannoo Arsii jiru akka godinni biraallee baruuf yoo qabaatti nu biraan ga'uu dandeessa. Ayyee bareeda. Ani akka dhuunfaa kootti waltajjiilee walaloo siin hirmaadha. Akkasumatti walaloon koo uummata biratti haga ammaatti dubdeebii gaarii qaba waan ta'eef namoonni immoo na filatu, waliin hojjenna jedhaniis na filatu. Kanaaf walaloolee haga ammaatti hojjedhe keessatti kan naannawa Arsii jiru geerarsa, sunsuma fi kan kana fakkaatan akkasuma sirboota afaan Oromootiin gara ammayyaatti siqan baay'eedha. Namoota muraasa waliin hojjechaa jira. Ammas namni fedhii qabu nu waliin hojjechuu danda'a. Karri keenya banaadha. Inni namni dandeettii akkasii qabu. Aartiin immoo gurmuudhaan yoo hojjetan bareeda. Yoo san tolas. Hunda ofii hin beekani. Ankennaa geerarsa barreessuu hin qaba yoo ta'e geeraraan jira. Inni geeraraan waan ta'eef. Ana immoo waan kana hojjechuu irratti of hin qusadhu. Hanga ammaatti sirboonni gara geerarsi, sunsumnii fi sirboonni tokko tokko warri weellistoota narraa fudhanii hojjetaa jiran yeroo dhiyootti amma namni kilippiis hojjetu jira. Waan akkanaa irra jira jechuudha. Baay'ee namatti tola. Egaa namoonni aartii Oromoo keessa jirtan gamanumaan dhaamsa isaaniif dabarsaa jira. Yoo waliin hojjenne yoo walitti bakka yaadne gahuu dandeenya jechuudhaani. Kanaafuu aartii Oromoo kana keessatti waliin hojjechuun dirqama waan ta'eef gamanumaan naannoo faana namoonni hojjechuu dandeessan walaloos ta'uu danda'a, geerarsa kennaa adda addaa waan qabuuf gamanumaan isin beeksisna. Sunsumni maalidha akka aadaa Arsiitti? Sirboota aadaa Arsii keessaa sunsumni tokko tirrii jala jira. Tirrii jedhama walii galatti. Tirrii jala jira. Tirrii sunsuma jedhama. Sunsumni isa yoo argitee jiraate ta'e eeboo qabatanii warri sirban jiranii akka Hussein Amaanoo fa'aa kan akka Fayyisaa Furii fa'aa Qondaala ka jedhu Fayyisaa Furii yoo hojjetan namoonni baay'een hojjetan jiranii. Sunsumni isa tapha isa eeboodhaan taphatamu jechuudha.
Egaa akkuma ati kennaa kee aartii Galatoom. argattu kana dhaloota kanaaf dhaamsa akkamii qabda? Kennaa isaaniitti akkamitti baasanii fayyadamuu jettee? Ayyee dhaloota kanaaf akka kiyyatti wanni an dhaamu yoo jiraate iddoo isaanii wallaalaniiru. Namni baay'een warri kaleessa walaloo barreessaa turani har'a immoo sirbituu ta'uuf yaalani. Maalidha? Kennaan sirbaa sagaleen sirbaa yoo jiraate bareedaadha. Gara sirbaatti deemuun dhugaadha. Akkasuma gara diraamaa garagaraatti socho'uun bareeda. Kennaa isaa waliin fi shaakala ogummaadhaan yoo gabbate bareedaadha. Garuu immoo namoota baay'ee argaa. Warri immoo walaloo barreessanii qofaaf weellisaa akka ta'anitti uf yaadan baay'eedha. Kennaan isaanii jalaa dhokatee jechuudha. Walaloo barreessuun qofti weellisaa nama hin godhu. Inni weellisummaan qooda mataa ofii qaba. Kanaaf iddoo isaanii namni hundiyyuu kennaa isaa sana argatuu qaba. Karaa aartiitiin kennaa isaa sana argatuu qaba. Adda baasuu qaba. Bakka isaa beekuu qaba. Kanaaf uf argadhaa maaltu akka isinii ta'uu fi maaltu akka hojjechuu isin dandeessisu maal akka hojjechuu isin dandeessisu adda baafadhaa jedhaani. Uf argachuun dirqamadha jechuudha. Baay'ee namatti tola. Kabajamtoota daawwattoota keenya turtiin Mohaammed faana taasisni kana fakkaata. Qophii keenya irraa itti bu'aaraa akkasumas irraa barachaa akka turtan abdii guddaa qabna. Haga xumuraatti waan waliin turtaniif galatooma. Atis waamicha keenya kabajii bakka kanatti waan argamteef hedduu si galateeffanna. Galatoomaa isinis na kabajjanii asitti naaf fiduu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha. Galatoomaa.